hambisuudhaaf sochiin kun godhamaa ture. Sadaffaa seenaa. Kuma reefu jedhetti ummanni seenaa hin qabne ummanni kaleessa hin beekne gara fuulduraa deemuu hin danda'u. Kanaaf gaafii eenyummaa Oromoo hoggaa jennu gaafii afaanii qaba. Gaafii aadaa qaba, gaafii seenaa qaba takka eenyummaan. Lammaffaan eenyummaatti aanee ka seenu gaafii abbaa biyyummaati, gaafii qabeenyaati. Oromiyaa tana rabbi nuu kennu, sabbata rabbi durratti nuu uume. Dachii qabnu tana abboo biyyaayoo irra dhaalle miti. Orma irraa qabattani jiran keenya miti. Keenya irratti garuu keenya irratti ooyiruu keenya irratti sirnoonni dhufaa dabraan ummata keenya saamaa yoomsaa waan turaniif qabeenya keenya kan lafa jala jiru, kan lafa gubbaa jiru, kan qilleensa keessaatillee Oromiyaa keessatti itti fayyadamaa ta'uu qabna malee hiyyoomuu hin qabnu kan jedhu gaafiin lama. Gaafiin sadaffaa teenya irratti Oromiyaa teenya irratti gandarraa hamma oliititti kan namni takka akka sirna naftanyaa sanitti Ormi dhufee qawwee nu bulchu. Lammaffaa akka zamana wayyaaneetitti doofaaf du'aa nu keessaa baasanii ittiin nu bulchuun ta'uu hin qabu. Nama nuu ta'uun sagalee keenyan akka gaaf gadaatitti filanne heeraaf seera warri nu filanne tumuun buluudha. Gaafiin Oromoo sadii tana irraanfatina. Gaafii eenyummaati, gaafii abbaa biyyummaati, gaafii qabeenyati, gaafii mootummaa dimokiraatawaa sirna dimokiraatawaan buluuti. Kana tiyooriin himi kan jechaa ture. Sochii afran qal'oo jechuu beeytoni ka baharraa ka'e kaalib irraanfaa keessa turan. Oromummaan tuffatamtee dhiibamtee waan turteef nu namaa gatii miti. Dirree dhawaa keessatti bara san keessatti cidhaati irratti namni keenya afaan ofiitiin sirbuu hin danda'utu. Sochiin baharraa dhalate, sochiin lixarraa dhalate. Uummanni keenya kan protestaantii gama lixaa jiru afaan ofiitiin waaqa isaa waan kadhachaa tureef san cunqursuudhaaf yaalanii afaan keenyaaf nuufi rabbi jidduu dallaalli hin barbaachisu har'a keessa balaayifaa jedhan dur gidaadha soollanfaan gama lixaatii jechaa turan jechuudha. Gaafiin eenyummaa gama lixaatiif gama bahaatii mayre suni tokko kana ragaansa. Lammaffaa waa'ee sochii fakkeenyaaf Jeneraal Taaddasaan faan Maccaa Tuulamaa keessatti godhaatu hamma dheeratitti deemanii qalanii Oromoo waliin nyaachisan. Oromoon tokko addaan hin fagaatin waliin irraanfatin amantii adda addaa qabaatus bakka adda addaa qubattus ati ummata tokko hidda tokko irraa dhuftu hireen teetis waliin kan cunqurfamtu kan dhiidhamtu Islaama waan taateef Kiristaana waan taateef waan dhufteef kaabaa waan dhufteef gammoojjitti waan dhalatteef baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromoo waan taateef jahanii wanni barsiisaa turaniif fi eenyummaa cimsuu barbaachisa waan ta'eef odaa qabdanii odaa agartan kana laaftutti dhufne beektaa jedhu odaa amma nu hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa mallattoo waloo Oromoo jeekaa Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu jara lamaan sana ajjeesaa hidheen jara kan gadhiise maal jennaan Ibaabin Magdal ka cinqillaatu nu jedhan yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun Oromiyaan tun deebitee akka jaaramtuuf wanni qabsaaniif ummanni eenyummaa hin qabne kan lammataatitti waan hin ceene ce'uu hin dandeenye. Kanaaf gaafiin Oromoo kan eenyummaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabeenya sochii baalee jechuu dhageessanii akka guutuufaa dhageessanii miti kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti baalee yoo dhayitan dhiyoon dhaga lafa ajaa'ibaati baalee qorti Oromiyaa qallabuu danda'e garuu irboobsisoodhaan saamamaa waan turan teenya irratti rafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu ashkara Oromaa ta'uu hin qabnu jedhaniiti kan kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha maaliif gariin irra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kaafne jala tun deebisuu bara kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati lamaan kara dhawaatan deemaa taas geenye jechuudha kasadaffaa mootummaa waloo mootummaa dimokiraatawaa jaaru hanga ammaatti gaafa qabsoon dundura xirroorraa eegalte baharraa eegalteerraa kibbarraa eegalteerraa lixarraa eegalteerraa jiddu galeessaa dhooteerraa bara afran qallootirraa baaleetirraa Maccaa Tuulamaatirraa kaase hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takka boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaadha. Tokko revival phase ka jennu kada dammaqiinsa Oromoon kun erga sirna Minilikiin cabe malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame eenyummaa alagaa akka fudhatuuf irratti hojjetamuu eegalee booda waggaa qabsoo eegalu ka duraa hojiin dura afin dura gaafii Oromummaa ta'ee miti hojiin duraa abboonni keenya qabsaa'onni nu duraa godhan eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudhaaf uummata kana dammaqsuu qaban turan sirboota amma akka Dumbushee Galaa Ali Birraan sirbuun jaalalaaf itti wal xabbasuu deemnu kana laafan se'inaa don't take it sirboota Ali Birraa Ali Shabboo kana oggalaaltan even kaabutoo boodarra oggalaaltan lafa Oromoo kana keessatti waan jaalallee wayii jalaa badde fakkeesseet asoosaarraa kaasee hamma dirree dhawaatti hamma kamiseetti si geessa ummata keenya wal barsiisaa turan jedhu ummata keenya dammaqsuu turan jechuudha. Yeroo ishee Mamarree Shaaffaan gara Somaaliyaa dhaqanii reediyoo afaan Oromoo yeroo duraatiif eegalan qawwee fuudhanii caakkaa seenuu wallaalaniiti miti. By the way namni tokko hayyuu ka yeroo san dhaqee reediyoo sana eegale loltuu ture kubur zabanyaa keessa warra Mangistuu Naawwayii wajjin Hayila Sillaasee garagalchuuf hojjeta. Loltuun beekamaan qawwee qabu kun qawwee barbaada dhiisee maaliif miidiyaatti deema hoggaa jenne ummata sammuu isaa irratti hojjechuu waan qabu ummata dammaqsu Oromummaa ummata barsiisu ummata wal yaadachiisu walitti hidhuun the revival phase baroota 1960 irraa hanga 70 hojiin qabsoo Oromoo keessatti hojjetame revival phase bara dammaqsuu Oromoo jennuun jechuudha. Itti aansee bara 1970 irraa kaasee sochii barattootaaf sochii qonnaan bulaa jedhame keessatti reconstruction phase seenna yeroo Oromoo deebi'anii ijaaru dammaqsitee jaartaa jechuudha. Leefida maal jee ummata dammaqsi ijaarta
ni dachiifta akkasitti bilisa baataadha adda bilisummaa Oromoo dhaabuun barruulee adda addaa dhaabuun yeroo sanitti jaarmayni gubbaaf alatti maqaa icaatiin haa ta'u Mayisooniin haa ta'u Ibnaagiin haa ta'u warri dhadhaabatamaa ture suni reconstruction phase what happened in the reconstruction phase reconstruction phase keessatti wanni ta'e maali yaanni Oromiyaa jedhamu kun uummata keenya keessa akkasee ayyoonni akka Hayilee Fidaa fi Sheek Marreeshaat faan uummanni Oromoo qubee mataa isaatti barreeffachuu qaba jedhanii barruulee qopheessanii uummanni keenya afaan isaatiin akka baratu uummanni keenya biyya alaa jiru barri asii dhiibamee bahee seenaa Oromoo barreessuun yaanni Oromiyaa Oromoo jedhu kuni mataa namaa keenya keessatti akka ijaaramu reconstruction waan diigame san deebisanii ijaaru Oromoo Minilik diige san deebisanii ijaaruun baroota 1970 irraa hanga bara 1991 tti deeme 91 tirritti qalbifadha maaliif handooteef saamunaa Habashaatiin mataa nu keessaa dhiquu yaalaa waan jiraniif filannoo booda itti dhufe don't worry about election waan keessa dabarre beekuu barbaada phase 1 1960 irraa hanga 70 the revival phase ummata keenya hojii dammaqsuuti kan 1970 irraa hanga 90 tti reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80moonni kun yeroo ammoo wareegama qaqqaalii itti kafan bariinarra qabsoon Oromoo achiin keenya maal no baay'ee deemne bareedaan keenya reconstruction hoggaa jennu tokko isin yaadachi jartuun amma waan deddeemtuun tokko akka beekaniif Oromoo har'a qoqqooduu barbaadan sadarkaa akkanatti nuu dammainetti bara dukkanaa san keessatti Oromoo jaaruudhaaf jecha shiniga jechuudha yaadachuun oolta Magarsaa Bariifaan gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa hoggaa deeman amantii adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoof gabbaane amantiidhaan adda baanee dhumnu jedhanii yeroo dhuman sanitti yeroon sun yeroo Oromummaan itti ijaaramaa turte Oromoo dammaqsine Oromoon ijaaramet wanni mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokko isin yaadachi bara 1986 bara andal akka Awuroopaatti nama Profeesar Mahaammad Hasan jedhanitu biyya alaa dhaqee asirraa qabsoorraa biyya alaa hiree argate maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun barallee xiqqeessan wanni Oromiyaa jedhamtuun mataa hayyoota muraasaatii fi diaspora malee lafarra wanni jiru wanni Oromiyaa jedhamu kijibaa jedhanii waan jedheen beektaa hin kaminaa jedheen Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti bat jettee buutee ijaaramti jedheen this is 1986 Oromoni ofta malee Oromoo ta'uu hin danda'amu akka Oromatti sirban maal nama gooti akkasii miti akka Oromatti sirban morma nama jallifti ijoollee teenya Oromootiin akkuma gadaatitti akkuma aabboo faayyoo sanitti wal kabajnee dimokiraasiin dorgomna akka wayyaaneettan karaa cuffaa isin doorsiisaa nana ta'a hin danda'amu dhiisaa hin qabxii sadii irrattiin qodheeressee waa jechuu barbaada xiqqoo irraanfachuun dhufaa jira way waa irraanfachuu edeme Hacaaluun xiqqoo irraanfachuun dhufaa waan jirtuuf waa lama jajjabdu wal yaadachiifne dhumarratti haala ammarra dubbanna hayyoon qabsoo Oromoo maali abboota keenyarraa kaase abboota keenya baroota 1950 irraa kaase hanga qeerroo kaleessa nu biraa kufaniiti ummanni Oromoo kun ummanni irraa dhalanne kun abbaan biyyaa kun qabsaa'onni gameeyyiinsa qaxaleen irraa dhaalan kuni maalumaaf qabsaa'anii akka gariin jettutti biyya diiguuf immoo akka gariin jettutti finciluun dharraa haraaraa itti ta'eeti immoo kaayyoo wayii qaban kan jedhu itti aansee qabsoo kana bakkaan gahuudhaaf akeeka irratti hiriirree deemaa jirru kana galmaan gahuudhaaf boqonnaa meeqa keessa dabarree maaliifi seenaa yoo ofii yaadachiisin waan keessa dabarree of yaadachiifne of yaadachiisuu baannani waan irra geenyes bakka irra geenyes sirriitti ittiin talanii gara fuulduraa deemuu hin dandeenye gaara baatanii beektu ijoollee baadiyyaati warra magaalaatti warra baadiyyaati beektuun miilan deemtee gaara yoo baate hara galfii bakka jedhamu beektu muka jala kataan tokko bakka ono warri keenya marga wayii jala kaa'u tokko beektanii waggaa gaara baatan mogaarri hin jiru shawaa kana keessa akkam ilayaan dhufe hin jira beektu uf duuba gaara galtee laalte hagarraa deemte sanboota bakka dhaabatte san laalte rabbii kee galateeffatte duyda qabatte akkasirraa fagaate kanas laaltee bishaan dhuyitee qajeelta jechuudha akkasiimi kanaaf beektanii filosoofiin haaraa fi nun jiru dhugaa isinitti himu kun qonnaan bulaan keenya godhu yoo beekta saayinsii biraa isin hin barbaachisu political science jinnii saayinsii hin barbaachisu waanuma ummanni keenya godhu waan hayyoof abboon ta'e godhu sirritti hubannaan jiruunuu qabsoo beektu waan irra deebanne haga tokko wal yaadachiifne bakka irra geenyu immoo waliin mari'atu hayyoon qabsoo Oromoo waa sadii ijoollee durumarraa hoggaa ka'u Oromoon waa sadiif ka'e tokkoffaa gaafii eenyummaati ummanni guddaan kun ummanni lafa bal'aa qabu kun erga gaafa sirna kolonii jalatti cabeerra erga weerara alagaatiin sirna Itoophiyaa kana keessatti qe'ee ofiit irratti cunqursaa jalatti kufeerra gita bittoonni ummanni kun akka irratti hin fincille akka ittiin kaaneef akka waliin taaneef dadhabsiisuu waan barbaadaniif eenyummaa isaa qoqqoodaa turan gaafiin dura gaafii Oromummaati gaafii Oromummaa jechuun gaafii eenyummaati an identity question gaafiin eenyummaa waa sadii of jalaa qaba tokko afaani namni afaanii yoo walitti hin dubbatin afaan isaatiin seenaa isaa hawwii isaa
takalee taarraa taboruu yoon dubbatin deemuun danda'u afaan kenna mana barnoota irraa kan dorgame xiqqeeffamaa turee fi Oromoon akka wal hin dhageenyeef tokko gaafii eenyummaa jalatti gaafii afaanii kalammaffaa aadaa qabnaami gadaa jalatti sirni nu qabnu ka fuudhaa heerumaa ka du'aa jiruu ka waliin jireenya gaafii aadaati aadaan Oromoo akka cunqurfamu akka balfamu eenyummaa biyya jaaruu keessaa dhiibame eenyummaan biyya tanaa ta ormaatiin jaaramte nuyi maqaa keenyarraa kaasee hanga nu jijjiiruu dadhaban malee orma taanutti kan godhamaa ture